immoo garaa jabeenyi ilma namaa kana fiddi maaliif garuu dhugatti namni nama jaalatu silaahu maal gochuu qaba akkasii sun taane yoo dadhabamtee dubbiin bakka guddaa geette osoo dadhabamtee silaa adda baya malee namni nama jaalatu lubbuu balleessan tuni waan hin taane dhugaa rabbititti isaan lamaan jidduu kan jiru rabbi tokkochatu beeka garuu ilma namaa lubbuu balleessuun baay'ee ulfaatti laakiin ilmoo isii sanoo akkam taati wanti irraan alibde waa takka kana har'a dhugaa rabbiitti namni ilmoo qabu ilmoo isaanii saniif maal yaadanii kana uumuu danda'an isaan lamaan kun laakiin immoo nuti wanti irraa beeknu takka illee hin jiru kan beeku rabbi tokkocha qofa malee namni irraa waan kana wanti beeku tokkocha abadan hin jiru namni keenya wanti waan argitan haasoftanii akka argitan godhattanii baddaala gabuutanii wantuma mara akkan taane dalagaa jirtan hundi keessaniyyuu ufeeggannoo godhadhaa la'ennu isaan lamaan jidduu ka jiru rabbi tokkocha silaa ardha osoo akkuma jedhan san biyya sanuu galchee baay'ee gaarii ture garuu dhugaatti isiillee jinnilleen itti faafte isiillee asumaan lubbuu isii dabamsiisee jira rabbi rahmata haa godhuu fi garuu immoo barnoota namaaf hin taayoo kayyatan ta'e maal yoo kayyatan ta'e namatti hinaafu rabbi namarraa haa qabu isa jechuu isa tokko kana inni lammaffaan immoo dhugaa rabbiititti namni wal jaalate akkana wal godhaan inumaayyutuni fafa inumaan agarree illee hin taatullee lama deebitee jirti wanti tun ta'an durallee Itoophiyaa keessatti yoo kabeetan ta'e wanta akkana kun uumamee ture ammallee garuu kunoo isa kana uumanii jiranii wallaahi waan rabbiillee hin jaalanne lubbuu namaa balleessan jedhu rabbi so isin badii feete osoo qabaatte silaa tarkaanfii yoo biraata irratti fudhachuu danda'a malee garuu lubbuu isii balleessuun tuni qatrima rabbiitu fide laakiin immoo rabbi rahmata isiif haa godhu dhugaa rabbiitti warreen suuraa isii akka malee fayyadamaa jirru akka malee itti kaan ol galabbatanii akkasuma immoo ijoolleen tokko sababa isaan lamaan irraa kan ka'e waa'ee Harargee maarree jedhanii dubbataa jiranii tanarrallee osoo of qoxxoomni baay'ee gaariidha jedheen asaaba akka kiyyatti maalifu wanta kana kun sirrii miti rabbiin biratti illee ilma namaa biratti illee ka tokko waa balleessuuf jecha hundi waa balleessa jechuun hin danda'amtu rabbi siillee rabbi rahmata haa godhuun hundaafuu dhugaa rabbititti wanta akkana kuni of eeggannoo godhachuudha nama haga nama jaalatu beekulleen hin danda'amtu laakiin immoo nam tokko hin jaaladhama jedheeti yookaan hin jaaladhama jedheeti walitti butamee shayxaan walitti butte hundu uumamee jira laakiin immoo henga wanti uumame arda waan biraa borcuun baay'ee tokko namas cinqitii namas dhibdi garabbe setan akka mataa kiyatti baay'ee wanta na dhibde takka isii kana maaliif namni erga isiin duutee booda ol galabbatanii gaggalabbatuun baay'ee nama dhibde dhugaa suurama isiitu kaniin duraanitu warrummaan duraaniyyuu jechuudha isii quban qabni arda foolii fi maarree fi wantuma hunda wanti namni hin sabasabneen hin jiru dhugaatti Facebook isiillee osoo itti ilaalte nama jibbisiisa maaliif namni fooloo gochuudhaan ajaa'iba wanta irraa nama dhibbeessa tokko kana jechuudha isiillee taktaakis ta'e Facebookis ta'e ol galabbatanii gaggalabbatu qofa ta'anii rabbi rahmata isaan isii haa godhu namummoo zambii irraa dhiqaa jira akka maleetti isii duute tana osoo rahmata kadhatanii fi baay'ee gaariidha dhugaa rabbiitti rabbi nuuf haa laafisu bakka jirtanitti warabbi waan akkana kana nurraa haa qabu hundi keessanuu turte gaarii sagaleen kun sin tole dhageeffadha wal gorfachuun homa jirtu walaa gorfannu jedha